amantii akkuma ani kuma 180 qabadhe jedhe kana akkam jedhee namni olii dubbise wanni sheekaa olii gadi bubbifamti. Jalqabarraa namni itti dhaabate Mahammad Bayaanaan maaliif karaa diinii keessatti malee isa jibbeetii miti dunyaan irraa fudhateetii miti diinii keessatti hin qabsaa'e ammallee nama diinii yoo inni akkasiin dogongore fuulduran dhaabadha innis yoo an dogongore fuuldura kiyyaa dhaabata takka jedhee yeroo inni booniyyeef booyu san irraa maali kun ka booniyyeef booyu maali namni akkanaa nama sheekaa ta'ee yookaan osoo wal fuudhanii wal bira jiranii namni wal dhaba nikaa hidhataniitu namni wal dhaba yookaan gosatu addaan baasa yookaan haadhaaf abbatu ammoo tiniin dida yookaan durbiyyee wayiitu jedduun qaca'u godhee jara addaan baasa maali kun ka dhibbaan dhibbatti jaalate yoo jaalate parsantii 50 hir'ise parsantii 50 jaalatu gaafa isii parsantii 100 godhee isii malee hin jirtu jedhee tiniin jedhe maarree waraqaa matarra maratee deema kaalsii luka takkaatiin ispaaltiirra deema maali kun hawwiixanni booniyye kiiffanni booniyye arbaan booniyye taa'u booniyye deemu booniyye nyaatu booniyye dhugu booniyye azaanu booniyye salaatu booniyye salaama baafatu booniyye maali jedhee itti qara'e namni sheekaa akkana godhatu namni ammoo nikaa ammoo tini wayita eega hidhate yoo manatti hin galchin dura maal jedha beektaa yaa rabbi yoo keerii naa qabaatte mana kiyyatti qabi yoo keerii naan qabaatin isma nikaa irraa qabu tana tabagatiyye akkana malee ammas maali namni sheekaa nikaa eega hidhate booda asirratti fiduun intalli intala isaati sooshaal miidiyaa irra fiduun maali intala nama maraati numa mara fuudhee barsi waliin fuudhe maali jennaan nikaa irraa qaba dhiirsaa asirraa galfatuu qaba karaa keessaatiin waa'ee jaalalaa itti haasa'atuu qaba waan barbaade itti haasa'atuu qaba asirra jaalala ibsaaf asirratti waa'ee boonii akkana nagooti akkana booniyyeen akkana ta'e jedhan har'a isiin argatte likkii kee argatte gaafa ammoo manatti galfatte haada sitti hidhatti taa'e ol ka'i cidhan baan dhaqin taaziyaan baan dhaqin birrii ammoo tiniin taaziyaa anas sikken birrii cidhaallee anas sikken waa naa godhi naa bilcheesse luka naa dhiqi masoobirraa fudhadhu garuma isiin si ajajje deemu taa'e ammas ammoo namni sheekaa maraatee hagan umra ga'ee lubbuu ufidhee haada kokkeetti fudhee qabattoo ofitti ufini dhufu rabbi quraana keessatti hadiisni rabbii sibira hin jiru maali yoo musiibaa sitti galte ammoo tini akkatti obsu qabani mu'minni ammoo ajaban li amri al-mu'minin amrahu kullahu lahu وليس ذلك ليهدي إلا للمؤمنين أصابة السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابة الضراء صبر فكان خيرا له مؤمن أجائب مكابا أمر مؤمن أجائبا نما تكون تاني مؤمن مال يو كيرين تكايستويت مؤمن غلطة غلطة كن الله كيري يو أموتني مصيبان تكتغلت هين أبصا كن الله كيري جتونا دي سبيرة جرا ما فمو حاد وفيت فلسه ما فكنا تاجتو أكا ويتسني الراندابن dubbiin an jedhe sun ammoo rabbii kiyyu jechuun akkuma amma kaa roobe adamana fakkaatuun amma kaa adaama fakkaatee akkuma san rabbiin addaan baase waan amma an jedhette sheen viidiyoo wayii namni dalagee sheeni kun irraa gaa jedhe tokko wallaahi yookaan kennama wayii kenname yookaan sheeni roobe irraa gaa jedhe osoo jedhuun dubbiin tun marti dhuftee booniyyeen keessaan fincila kaaftee nama biraatti ala kunillee maali akkatti bulchan booniyyee kuni nazansisa karaa keessaatiin booniyyee hiimoodhaan kuni ni qaamsisa kuni salaachisa kuni salaama baafachiisa maama baanamoo gara biraa jira akka kanatti amriin deemtee inda'uun silaa maama bayaan asirra na dhungatuu qaba maaliif jennaan akkuma kii jechuun amma kaasuun ani osoo hin beekin anaa keerii taate ani isaa dubbatuun silaa sababaa isaa ta'e intalli musiibaa mana isaa akkan seenu silaa osoo seentee fitnaa hedduu kaa wayiif rabbi irraa qabe intala isaa isiin har'aa osoo mana isaan galiin akkana isa gootee ibiddarra isa keette eelee ibiddaa irra kabiddi jala hin jirre isa gubde gaafa mana galte maal gooti ardaa qabaa namni kun jedhee atuu viidiyoo wayii irra waraaba yaa harargee qabadhaa nama keessa maali ardaa ilmi namarraa baya mukarraan bayu ardaan qabu yoo itti ammoo tiniin fuudhanii manatti hin galan intala akkanatti ammoo tiniin qaamni saalaa isii marti ammoo ala jiru sila ardaan maal jedhee manatti seensifata sila haadhaaf abbaan maal jettee manatti seensifata sila intalli tun ammoo kanaan beekamte namni kararraa wayita deemu manaan baasaa dawwalee dooniyyee koottu jedhaan intala tana namni sheekaa irraan malu namni sheekaa ammoo tiniin laal waan akkanaa fuudhuun baxraan akkanaa fuudhuun hin ta'u maali ammoo harargee nama keessanii qabattanii jedhe achirra bumbun jettee atuu akka narratti viidiyoo dalayti.
Egalee sababaa ta'eefi waa malee hin dubbadhu, waa malee namarratti hin dubbadhu yeroo jalqaba lafaa ka'ee illee namatti hin dubbadhu. Yoo namni waa na godhe gama kiyyaan nama irra daba. Diinii keessatti abba fedhe hin dhagayu. Diinii keessatti hin bobaya. Ni finiina. Akkuma Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wasalaam laa yantaqimu li nafsii nama isa waa godhan haaloon bayu. Galuu idan haka hurmatullaahi kabajaan Rabbi yoo diigame. Illolan wanta fakata udaajuhu Rasuulli ammoo haaranii minbararra ol bayanii sagalee ol kaasanii akka nama dinniinaa lola waraana dinniinuutti dubbatanii maa baaluqoo maali haalli tuutaa akkana godhattu jedhan. Sababaa saniif Rabbi irra boonii illee gara biraa qaba. Hattan deebi'ee boonii sun intalli durriyyee islaamummaa seenteefi malee wallaahi durriyyeen isii baaftu hin jiru jedhee irra dala. Maal intalli akkanaa karaa keessaatiin akkan nama gaafattee maali jedhu nuti namni diinii seene diinii irraa ammoo islaamni nama baasa jedhaniifi malee intala tana awwalumu itoo isiin dhufte faalkaan isiin aan tolle jedhee durriyyee intalli tu maal intalli akkanaa jedhee lole isiinuu viidiyoo narra dalage waa malee namaan hin jedhu tamaamma bayaan achirratti kaanuma diinii irratti qabe waa heeyamoo diiniitti waliin nu fidee achirraa qabe gadi dhiisuu dide ammas waan tokko yoo argu haala tokko irraan jibbee maali ati namni jimaallee yoo ammoo wanni jedhe rakkoo karaa xiqqoo akkana qabatee jechi Rabbii tartiiba qaba namni nama waa irraa fudhatu laallata keeni taa'umsa laallata deemsa laallata namni diiniin irraa si fudhatamu nama akkami jechuu atoo ni beeyta namni diiniin isaa si liqimsamu namni ati isaa kabajaa gootu nama diiniiti jette suuraa isaa ijoolleen xixiqqoon marte olii gadi hin deemtee olii gadi mataa olii gadi gootu akka abbaan of godhe akka abbaan of kaaye asirraa ammoo tini yoo waa jedhullee lol jedha akka kanaa miti akkaatni diinii akkanaa miti asirrallee jimaa ammoo tini gaafa qamaatu dhiisi waan barsiisinii taa'i gaafa ammoo tini waa afaan hin qabin waa barsiisi osoo afaanii waa qabdu asirraa afaan yaasaa wanni hin jedhin asirraa waa nama hin barsiisin kunis ammoo adaba nama sheekaatii miti musxalaa hadiisaa keessatti nama kararra waa nyaataa deemu hadiisa isaa irraan fuudhan seera warra musxalaa hadii nama kararra waa nyaataa deemu hadiisa isaa irraan qara'an sheeka sanirra kanaafuu akkatti teettee akkatti waa ammoo dubbatu laalladhu jedhe lolaan maali namni adaba hin qabne jedhe kanatu waliin nu fide achumarraa narraa ammoo hin dhaabatu deemu makiinya qaadu ana koma lama akkaawuntii kiyyarratti akkaanaa galchuu takkaa yoo waan an barleesse san badiirraa na deebise anatti gongore jedhee alhamdulillah jedhee nama san sammuu isaa dhungadhu namni narraa dubbatu malama takka akkaawuntii kiyyarra galche osoo an hin beekin takka anatu dogongoree ilma namaati illee dogongore namaa illee dogongore karan na deebise alhamdulillah rabbil alamin haganuma jedhee kunniin dhiisaan bira dabra nama na faarsuurra nama na qeequ jaaladhaan waa lamarraa qullaan ta'u ilma namaati hin dogongora aalimnis ni dogongora yookaan osoo an hin beekin waanaan jedhe osoo hubatiin waanaan jedhe viidiyoo cicciramtu argee waanaan jedhe namnummaan narra waraabeef narra waraabe akkaawunti irraa qaba haqiiqaa dubbiisanii nu bane takkaa yookaan anumatu yookaan mucucaatee waan san dogongora kiyya san dubbate alhamdulillah irraa deebi'a haganu kaa jara afraniitti sii deebi'a amabbaan kan Hamzaa Sadeen Hamzaa Sheek Jaabir Hamzaa Ibrahim Hamzaa Kaan Hamzaa kaanitti siyaatee ka Sheek Jaabir yeroo hedduu ani mana isaanii seena haasawa isaa falmii ni godha namni hedduun ni dhiise Hamzaa Sheek Jaabir dhugaa dubbatuuf ulamaa'ii argeen ulamaa'is qabdi hin beeytanii ulamaa'ii jajjaba qabdi kan hawwe ni dhiise karaa keessaatii namni hedduun gorseellee nama hedduu mashaayika waliin dubbadheellee anillee bara akkana goone jedhanii ani garuu maaliif istiseen badaa yoo sababaa ta'eefi reefa firaa torba gaggara galchanii yoo waan tana naa fudhate jee hima seen osoo namni dhoobu nama adaba hin qabne nama ammootiin yaadata nabii hin kaa'u seenii uftiqqeessuuf eegaroo beenaan jedha numa seenaa haa ta'uu eeganaa namni kun hisaabaa bahee jennaan biloog gatee yoo tana biloog gatee mana isaallee hin seenu jee bilookima isa gate erga biloo kan gate booda ammoo sheek maalii jedhee amma ofiin hin jedhu waanaan jedhe sheek maalii gurbattii maalii tana naan jedhe Hamzaa Ibraahimis irra dhufee waa'ee viidiyoo hedduun irratti waraaba ana sun takka waa'ee Hamzaa Ibraahim faan dubbannee waraaba hin dubbadhu iyyaan namarra waraaba
فيديو أمموري كتاب برسيسو قديسو حديث نبي سري قد قرئ أهل السنة والجماعة ما هي مان نرتي كبا نمسي كوني جميع قرأ والله ربي بركاسي أقول نانجا كوني كأكلين أوفي كمبرتين مال جدا كتاب أكلين فيتي أوفا أكنا تيمتي أكنا فسرمو متي شيني روبي وانجد وشكاسنا بيجي أكنا من نرتي وورابو ووراب إمتيس عمدا حاجيز ويتي أماني أسمولي باتدي تمجري كنا واجب فيديو ويتي جيسي تربة وراب واجب أنا جارتي من قدتي هرر جتي أركار سقولي جري نمني واسابي وي زياد نمني جدا موي زياد بالي تي وي إنه واسابي سبلوغتي أول ربي سجالة جدي تيك توكي يعني أردو بول سينسيسا إدونا جالت واسابي لكوسة كنيتي غير كينيا كنا جرا maangudditti wayiitu jira sheeka isin nama qarqaarsiftanii maanguddoo hedduu qarqaarsiftanii rakkataa hedduu qarqaarsiftanii waa makiinaa sii kafalaa harargee dhaqii maangudditti isin qarqaarsinaan jedhe ani daataa waggaa narraa dhumate daataan qabu akkam godhannaan anas sii guutaa naan jedhe daataa waggaa meeqaa naan jennaan 6,000 jedheen amma 10,000 seene qayyee naan jedhe dhaqee teelee keessa waasaappiin sagalee kaa'eef ammaa ijiraachishiin dubbadhu dabiitii warra teelee 6,000 guuchisiisa niin deemaa jedhe sagaleen akka jedhe Hamzaa Haajii fuudhee maal jedhe intalo maangudditti ammootiin hin qarqaaruuf 6,000 kennitan malee jedhe waan bar walitti fidanii jedhee haasa'e wal'iyaadu billaahi ana akkaawuntii irratti hin galuulee waltii kan wal'iyaadu billaahi waasaappiin isaa bilooggate bilookii keessaa baasee yoo isinitti beekinu amma Hamzaa wanni jedhama maqaan isaa Ziyaad Baalee waan Keeniyaa jira jedhe walitti qabee maraa maal jedhe jarri kun awwaalamuu qabdi afran huje murtii guutuun illee jedhetti dabale maaliif waytanu jirru waytoonni hayyoonni jiran awwaalamuu qabanii gaafa nu deemne uummanni kurruun keessaa baatu israafa ta'anii hin awwaalamanii gaafa nu jirru kabajamaa waytanuu qaban kana biyyee mootiin biyya keessa kakkaa'amanii awwaalamuu qabanii maaliif jennaan qalbii jaraatu du'e rabbi quraana keessatti kake qalbiin keessaa duutee jedhee rabbi quraana dubbata du'oodha isaan du'oodha namni ilmii rabbii irraa fagoo namni daangaa rabbii irraa fagoo du'aa jedhee rabbi waame ammallee eega rabbi du'aa jedhee waame anjiraa jedhee waamu haa awwaalamtuu biyyee keessatti haa awwaalamtuu Hamzaa kaan ammoo keeppima irra kaayaayu jechuun kuni balaagaa qaba jechi kiyya balaagaa of keessaa qaba zaahiratti fidaa uffata irraa baasaa awwaalaa jechuu osoo hin ta'in TikTokii isaallee bilooggata awwaalamtee hin jirtu jara tana rabbitu awwaale rabbi dubbate daangaa rabbii dabarsite quraana rabbii inkaarti hadiisa nabii inkaarti aqliidhaan deemti aqliin basarti maarree ummanni kun du'oo qalbii jaame du'oodha waytanu jiran ammootiin nullee murtii itti baafne kiinoo du'oodha awwaalaa ajin awwaalaa jechuun ammoo biyya akkanumatti irratti jirama kan awwaalaa ta'u ta'in awwaalaa jechuun bilookii magataa isaaniiyyuu رب القرآن كيسا دعو جري أولا كوان انجريتي لا جئين بقى قلبي مو أولا أكس جتشو هذا هو أما اللي ردي بي أولا تجري ربي جرى هذا كبو جري ملي أتم مانو ربي جرى هذا كبو ملي دعو نمني القرآن ربي أكلي فيتي فسري حديث نبي أكلي فيتي فسري دعا دا إني أموتني أصوجرو دعي وان تأف رب القرآن كيسا دباتي حديث نبي تو حديث كيسا دباتي جرا دعو وان تأف نما جرا دعا ربي دعا جري وامن دعا جري وامن نما اللي جرا ميتم اللي جري Okay, namoonni anilleen kan hin arge waan ijoolleen tun harargee ta'anii fi sheekaan isaan afranuu irratti waraabee jiranii sanumaa san jidduutti gaa asliin illee walitti buutanii akka wanni kun gandaan waliin qabanne namoonni cinaanis arge already aslii wajjinis araara buustan fakkaata. Waa'ee aslii already araara buustanii irra deebi'anii haasawuun waan barbaachisu natti hin fakkaatu yoo haasawuu barbaadan sanillee ni dandeessanii. Kanaan wal qabatee amma obboleeyyan keenya kana waliin wanni araara walitti araaramuuf isin daangessu yookiin wanni isin wal gootan nama walirraa ajjeesta wanni biroo ni jira wanni isin daangessu araara walitti araaramuuf maaltu isin dhorke? Wanni dhadhoo guguddaan ni jira anjara tanatti araaramuuf. Yoo jarri karaa sirriitti deebitee hadiisa nabii barattee aqliin fassaruu dhiiftee jecha rabbii aqliin fassaruu dhiiftee duruuma kitaabillah heessumaa daara jedhanii kitaaba jala deemaa jedhan malee nutu kitaaba jala deema malee kitaabni nu jala hin deemu yoo jarri deebitee tiniin jette obboloowwan kennaa
gariin hadiisa inkaaree islaamummarraa yuubaye islaama jettanii malee hadiisa namni tokko inkaaru kaafira. Yoo rabbi jara baraaree deebi harka kiyyan jirtu hidaayaan toofiiqa harka rabbii jirti hidaayaa kadhannaaf yoo deebite obboloowwan kiyyaa wanni araara na dhoobuun jiru maadaama jarri ammoo quraana rabbii immoo aqliin fassartuun hadiisa rabbii aqliin fassartuun qaraa jarallee bilooggate mana jaraallee araaraa miti osoo ammoo waan jiru duniyaa kana mara sii kenne naan jedhanii hin araaramu rabbiif keessatti jibbe alhubbu fillaahi walbughdu fillaahi rabbiin keessan nama jaalatu rabbiin keessan nama jibbu tawhiida jechuunu baraa'aaf walaa of keessaa qaba nama ammoo bid'aa nama shirkii nama fiskii jibbuu isallee jibbuu fiskii isaallee jibbuu bid'aa isaallee jibbuu shirkii isaallee jibbuu saniif jibbine malee namummaa isaatiif hin jibbine kanaaf yoo jarri deebite matammaan afuyyoonni jedhu hin jiru araaramne iyyuu jarri hadiisa deebite aqliin fassaruu dhiifte nama aalimaa sheekaatii dhiifte yoo teettee baratte waan sirrii karaa sirriirra yoo deemte wanni wallolleen hin jiru karaa rabbii keessa wallollee siin jennu aganu. Okay, jechuun ta hadiisaa ta kaan dhagayamaan jiru na bira. Na bira dhagayamaan jiru na bira. Sorry, ya bilbila. Tole, so tanamummaa okay akka isin amma jettanitti wanni walitti nu araarsu hin jiru wanni walitti nu fidu hin jiru jettee as keessatti wanni beekuu qabdan obboleeyyan gaafii fi deebiidha godhu jirra wanni kun immoo waan miidiyaa gubbaa jiru already maaltu walitti isin fidee yeroo jaan isheen immoo deebisaa isaadha karaa fedheen deebisuu ni danda'a karaa an akkanaa isaan akkana walitti dhufnee akkana walirra buunee obboleeyyan keenya kaafanillee gaafii goonee fi akkana Inkamatti kana keessa Hamza Haji keessa jiru naa baasi. Nama Quraana mormuumi hadiisa mormuumi. Keessa naa baasi tana bicha Hamza Haji. Nama Hamza Haji namummaa walitti buutanii jechuudha. Hamza diinii osoo hin ta'in osoo hin hubatin nama karaa hin taane irratti wanni godhee sagalee akka namaan haadha miidhamtuu irraa waa nyaachuu godhee Yakasaa jedhee eebii kiyya balleesse saniif ammoo jara waliin awwaalamu jedhe malee diinii inni balleesseetii miti kana keessaa na baase akka rabbii irra deema waan ta'eef. So walitti bu'iinsi obboleeyyan keenyaa waliin Sheekhaan Roobe kana fakkaataa jechuudha. Saniifuu as keessatti rabbiin guyyaa 3 ol waliin hin oodinaa kajee fi sun as keessaa ni baha jechuudha. Araarree isin gidduutti deebi'ee hin bu'u. Wonderful. Guyyaa 3 ol warruu kenna kan amma caqasa guyyaa 3 ol waliin oodinaa jechuun amrii duniyaa keessatti jecha duniyaa irratti yoo wal dhabdan jecha hawaa keessan fedhii keessan irratti yoo wal dhabdan jecha diinii keessatti nama tokko yoo jibbite sababaa saniif sababaa isaan ooduuti waggaa tokko isaan ooduuti yoo inni ka deebi'u taate waggaa ooduu ni dandeetta waggaa 5 ooduu ni dandeetta diinii keessatti sababaa ati ooddeen maaliif naan ooda maaliif aadmaana godhan jedhee yoo inni ka of sirreessee deebi'u taate waggaa 5 ittiin ooduu dandeetta amrii diin keessatti yoo inni ka deebi'uu didu taate sanumaanuu dhiiftee salaam aleikum ma jetta deebi'uu dide ka ooddeeni waggaa 2 sadillee rabbiif jecha ooddeeni deebi'uu didee misi assalaam aleikum ma jetta amrii duniyaa keessatti yoo wal dhabdan duniyaa irratti wal dhabdan hawa irratti wal dhabdan fedhii lubbuu irratti yoo wal dhabdan guyyaa 3 ol waliin ooduun hin ta'u sun akkas tun tadiiniiti garaagarummaa qaba. Tole, rabbi isin jidduu haa fitu an akka nama tokkotti yoon hin danda'e obboleeyyan kiyyas niin dubbisaa atilleen sitti deebi'uu mala yoo rabbiin nu laaffise araara kana ni buusna isinilleen yoo isinitti deebine akka nu qabamtan abdii qabna inshaallah rabbi isin jidduu haa fitu shayxaana isin jidduu haa baasu gaafiin itti aantu karaa xumuratti achi deemu jira Sheekhaan Roobe deeggaraa paartii badhaadhinaati moo miseensa paartii badhaadhinaati jetti gaafiin. Bareeda ani akka nama tokkootti sabboonaadha akkuma mudawwara uffate kana sabboona nama mudawwara uffate namni sabboonaan si absaayaadha qabsoon karaa abbaa kiyyaati islaamummaa kiyya harka mirgaan qabadhee sabboonummaa kiyya oromummaa kiyya bitaan qabadhe. Namni gariin oromummaa bitaan qabatee islaamummaa mirgaan qabata akkasiin
Oromummaa namarraan mulqamtu. Walumaan du'a namarraan mulqamtu. Islaamummaa yoo daangaa cabsitee mulqatta. Akka namni hadiisa tokko yoo hin jiru jedhe kafaru islaamummaarraa hin bayan yoo daangaa rabbii cabsan islaamummaarraa hin bayan. Oromummaarraa bayan. Oromummaan namarraa mulqamtu. Islaamummaarraa namarraa mulqamtu. Islaamummaa harka mirgaatiin qabadhaa. Sabboonummaa kan Oromummaa kan harka bitaatiin qabadhaa. Akkasi. Bilisiginnaa maalii ka jettu? Doktor Abiyyi wanni jaalachiise dalagaa isaati. Mootummaa hedduu argina. Bara tarellee wayyaanee argitan waan inni dalage qabeenya mootiin Oromoon hin dhabne ardiin Oromiyaa hedduu biqilchiti. Qabeenya wayitisanis hin qabna. Qabeenya sanirraa fudhatee biyya ofiitti bareechifate. Gadaa mootummaa kanaa ammoo jijjiirame hedduu arge. Sheeyini namni gariin polotikaa maa dubbataa sheeyini ammoo quraanuma qaraa'isaa jedha. Dhiphina sammuu keetii ishee ka ganda keessatti yaadda sheeyini akka addunyaatti yaada. Ishee ka ganda keessatti gad deebifteeti laa namnummaan siyaasaa beekuu sheeka. Eessaa yadiisa keessa jira nurraa fudhatanii siyaasaa. Nurraa fudhatanii siyaasaa diinii keessa jira. Hiiraan abii keessa jira. Dalagaa ammootiin Abiyyi ammootiin jala deeme malee an waa'ee badhaadhinaa kana daggafuu miti. Yooma ta'e iyyuu osoo badhaadhii mayyuu ta'e islaamummaarraa nan baasa. Namni gariin yoo badhaadhina jala gortee garana gorte islaamummaarraa si baasa ka paartii garana akka waan islaaman hin ta'iniitti silaa. Akkanaa miti. Ani gocha Doktor Abiyyiitu ammootiin akka isa jaaladhu na godhe. Deengadda jimmaan wayita dhaqu roobaa ture. Uummanni rooba keessa isa eega. Maaliif jaalala isaa qabuuf jecha? Osoo jaalala inni biyyaaf qabuuf jecha. Misooma inni argisiisaa jiruuf jecha. Jijjiirama inni argisiisaa jiruuf jecha. Baalee qofa keessa ammoo deemee daawwataan jiru har'aan ardii Oromiyaa jiituu tana mara keessa deemee daawwadhee waan qabatamaa tokko si argisiisaa jira. Nama ammootiin guyyaan halkan jedhuu miti guyyaan guyyama jedhu kinoo argaa kanallee argaa waan barana nu arganne jijjiirama barana nu arganne dalagaa isaatu isa jaalachiise Abiyyi. Dalagaa isaatiif isa jaalanne waan argamu kana rakkinni hin jiru jechaami Oromiyaa keessa hin jira rakkina san suuta sirreeffan. Niitii takka fuudhanii boriin deettu suutuma deetti ji'a sagalitti rakkina sanillee suutuma fooyyeeffanna waan argaa jiru kana nama hin arguu jedhuun maal jetta ka'e jasaa rabbi jaamse Doktor Abiyyi fi Shimallis Abdiisaa warra ammootiin dammaqan gorsaa jiran ansheekaa roobee warra rafe gorsaa jira kaasaa jira maarree ani yoo ammootiin dalagaa isaa kanan jajjabeessin waan inni itti marxifatee gadi ba'ee wayyaanee wayyoo jedhaa biyya galchee nurraa ari'ee diin hedduun irra biyya ari waan isaa kana yoo an bira dhaabadhee misooma isaa kana bira dhaabadhee yoo hin dubbatin eenyu bira dhaabata yoo atillee irraa baqatte yoo anillee irraa baqadhe ammoo guddina biyya kiyyaa eenyutu ibsa guddina Oromiyaa tanaa eenyu ibsa yoo ani ibsin yoo ati hin ibsin kanaaf maarree irree walii haa taanu walaa jabeessinu diina hedduu qabna ofii diina walitti hin taanu keessaa waliin nyaannu tokko taanee ammootiin haa deemnu waan jedhuufi malee nama faarsee bulaati jettu dantaa kee abboo faarsee bulaan karaa abbaa kiyyaati qabsaa yaada goota baddaa baaleetii sheekaa roobee osoo asiin nakeette ammoo nama dantaa kiyyaan osoo ka birrii barbaadu taate mana kiraa keessa galaa dhagee gurbaa mana kiraa keessa galaa wallaahi wa billaahi wa tallaahi mana kiraa keessa galaa. Istiidiyoon kiraa manni kiyya kiraa ammoo kilaasii lamaa irraa ammootiin hin bahee mana tiyya wayita ol seenan qara nama sadi bichaa ammootiin salaachifti afreessu ala dhaabatee eeggata tarkaanfii sadi bichaa afreessu ala jira. Sigala mana san keessa mana kutaa 7 qabutti kireeffadhe daka masgiida irraa fagaadhe kiraa hagarra ani mana kiraa dhiisee dhufe amma Zaakirii fi haati mana kiraa keessa jira. Finfinnee an jira malee mana kiraa keessa jira. Nama duniyaan nama jijjiiratu birriif nama jijjiiratu miti luffee birrii duuka deemtu miti abboo. Sigala karaa abbaa kiyyaati madaa abbaa kiyyaatu ammootiin na jiraa fi yaa'aki jijjiirama argu kan ammaa ammootiin irraa maan dubbanneedha malee Abiyyi na ergateetii miti Shimallis na ergateetii miti dalagaa kiyyatu ammootiin asillee na dhaabeen yoo kana dhaabadhullee taate akkuma Doktor Abiyyi ammoo dalagaa isaatiif jaalatan anallee kana jaalattuun dalagaa kiyyaan na jaalata waan ansi argisiisu na jaalata tokko eda'uu tokko lamaa siin jedhe ati sadii naan jette si dhiisee si biraa tare gatiitaa barbaadi siin jedhe gadaan gadaa jijjiiramaati jedhee jijjiiramatti ammootiin hin ka'eyan misoomatti ka'eyan erga Doktor Abiyyiin cabbate ammootiin hedduun ammoo irra hedduun na jaalate gariin ka jibbaa ammootiin Abiyyiif qabu jibbitullee homaa ammoo Abiyyi irraallee hin buuftu anarraallee hin buuftu harki harka misoomaati dalagatti bobbe osoo gowwaa taate malee qe'ee keetii fi waan ganda kee keessa jijjiirama jiru kana kaansi mul'isaa jiru kana qabadhu ishee ergati ani ammoo irra deemee aarsaa kafalee humna kiyya ammoo
kennee halkanii guyyaa akkuma Dr. Abiy irratti anillee deemee jala deemee waan inni ammoo ittiin dalagaa sitti argisiisaa jira. Atillee gahee kee bahi sheerii gati waan an sitti gadhiisu kan riippoostii gati waan an sitti gadhiisu kan bifa walalootiin ammoo irraa dubbatu bifa barreeffamaatiin irraa dubbatu. Mootummaa ammoo wanni bira nu dhaabeetiin jedhe dalagaa isaati. Nu ergateetii miti. Nu waan kana dalagaa jedheetii miti. Haadaa huwa abboo kana dubbiin qabatamaa. Galatoom mee sheekaan roobee maddi galii sheekaa roobee maali jetti? Sheekaan darasaa barsiisa moo hojjetaa daldalaati moo oolmaan sheekaa maddi galii keessanii maalirraahi? Sheekaan namoonni garii sheekaan eefa mootummaa faarsuu eegalees mindaa nyaataa jaanii kanarraa gaabii yoo deebisuu dandeessanii deebistaa yoo bira dabarreettes bira dabarra rakkoon qabu. Maddi galii kiyyaa rabbi irraa yawwal. Waan rabbi garraa bane namni hidhu hin jiru. Waan rabbi garratti hidhe namni banu hin jiru. Maddi galii kiyyaa guddaan rabbi sababaa ta'een leelii dhaabadhee yaa rabbi na mul'iftee nan dho'isinii na dubbachiiftee na callisiisinii ol na fuutee gannan deebisinii gatii natti godhi humna natti godhi yaa rabbii kiyyaa jedhe gaachana natti godhi jedhee yaa rabbii kiyya malli namaa homaayyuu malakeettu caalaa hasida jalaa na baasi yaa rabbi rizqiillee natti kenni na bal'isii jiru duniyaa miti akiraallee kadhadhe jannatul firdoosi rasuulatu yoo kadhattan firdoosiin kadhaa jedhe waan gurguddaa kadhadhe wayituma duraa lafaa ka'u ani akka kiyyatti minyootiin kee sheekaa roobee jechuun nama qursii Dubaayitti nyaadhee iraata Ameerikaan nyaadha jedhaa ture rabbi fidee ammootiin illaal dalagaa rabbi. Duraan waggaa 3 namaa akkana jedha. Ana jechuun nama Dubaayitti qursii nyaatee Ameerikaatti ammoo nyaachuu barbaada jedhee. Minyootii gurguddaa tamanyaa. Ani xayyaaraan deemuu barbaada. Warruu teennaa isiniin jedhaa ture. Maaliree? Siin jecha asirra siin jedhu kana galgala leelii ol ka'ee salaata 5 keessa sujuuda keessatti rabbiin gaafata. Rabbitu oofaa jira dalagaa rabbi oofu keessan seeninaa jechuu barbaade. Akkasumas irraa gabaabsa. Rabbi oofaa jiraan garuu osoo beete narraa dhaabatta. Osoo beete dalagaa ofii oofaa an jiruumi dalagaa rabbi oofaa jira. Waan rabbi oofu keessa seente dalagaa rabbi ittiin seeniniin asumaanuu sii gorsa. Thank you. Galatoomii egaa daawwattoota keenya warreen hanga ammaa nu daawwachaa jirtan gaafii fi deebiin sheekaa waliin goone gara xumuratti achi deemnee jirra. Mee osoo hin xumurin dura sheekaan sheekota yookiin ulamaa'ota Oromoo keessaa namoota hayyuu yookiin beeytoota yookiin akkaan ilmii qaban jettee dinqisiifattu hanga 5 yoo dandeesses 5 olii maqaa isaanii nu yaamuu ni dandeessaa? Akka shabaabummaa dirra kiyyaatti jirammoo akka nama ammootiin umriin naa oliitti warra jiran jettamoo warra ilmii lafarratti beekaman jirtamoo warra ilmiidhaan sooshaal miidiyaa irratti beekaman baanta. Hunda sooshaal miidiyaa irras haa jiraatanii lafas haa jiraatanii warra dardara isaa ta'anii nama guddaa isaa ta'anii warra ati namni kun ilmii qabaa nama jabaa nama dinqisiifattuu fi akkasumas nama jabaa jettee itti amantu namoota saniin baana. Ani dursa diinii walitti qabnaa diiniin gandummaan qabu. Sheeni ka gandaa qofaa mitii ka addunyaati akkasitti beekama. Tokko namni Rabbiif jecha jaaladhu Baalee Roobee irraa Sheek Gazaalii Xaahaa Aalima Bahra Rabbiin akka Afrikaa akka addunyaatti nuu kenna. 2 Sheek Iliyaas Harargee huwa nahwiyyun wa sarfiyyun abo sagalillee tasne jedha Sheek Iliyaas Harargee Rabbiif jecha si jaaladha jedhee Alfiyyaa ibn Maalik nahwii itti qaree Alfiyyaa ibn Maalik nahwii qara'anii naa deebisan isaan illee tarsoo malsi. Sigala singalo tabba'u. وما يلي المدافع ياتي كلامه أنو في الإعراب إذا ما هو سبا أجي جوا يعني بركنا يعني هو للفيل توكيدهم بدون إنيوما كانوا يزمن وكسدنوا أجي جوا جيل ياسير للفيل توكيدهم بدون إنيوما كانوا يزمن وكسدنوا أجي جوا كنا يعني برا سكالي ساني سنتو تسنجرا بارا أكتبه كلامه إلبي كبولا nama ilmii qabu maali? Miizaanumaa diisaa irra sakaa mantiqa irraa, balaaga irraa, fanni ammoo nahwii irraa, sarfii irraa, usula fiqii irraa, qaayidaa irraa, aqiidaa irraa akkamii jechuu miizaanumaa diisaa irra sakaa akkatti dubbatu.
Shiliyaa sarargee rabbumaaf jecha jaaladhee boo ilmi isaan qabantu na jaalachiise. Sheggadaalii xaahaa ganama masgiida Hamzaatti tafsiira qaraasisanii bahara ammoo addunyaa kanaati akkaataa isaan itti qaraasisanii fannii mararraa tuqantu ammoo natti aybutu nama ilmii qabu namuu ilmii qabutu nama ilmii qabu namuu ilmii qabutu lama jedhu shabaaba keessaa namni nan dinqisiifadhu ilmii isaa irraa asirratti ilmii isaa yoo inni himallee ani itti quufu Ibnu Taymiyyaa nama jedhama. Ibnu Taymiyyaa sarchi gataa tiktookii. Ibnu Taymiyyaa washee awwal qaasim nama jedhamu. Shee awwal qaasim ka wanni barsiisu amantaa barsiisu isaa fi shee awwal qaasimii ka amantaan barsiifne tokko jira. Makka moo Madiinaa jira. Shee awwali lamaanu ilmi bareedu. Harargee keessaa eenyu sheeka ganama shee Anawaarii. Adaa warri jaalatu dhiira rabbiita akkanaatu jira boo Harargee keessaa ammallee eenyu jira Hakiimiin dhiira rabbiita Mu'aaziin nuti amara biyya irratti mucaa jedhamu Mu'aazi Naziif isa Amaaranyaan ilmiin qabdi na keessaa dubbatti aadaa huwa kanniin naa qabdi bakka. Thank you. Galatoomi. Tole sheekha gaafii fi deebiin waliin goone kana fakkaataa osoo hin xumuriin dura dhumarratti waan jechuu qabdu yookiin dhaammachuu barbaaddu dhaammadhuuti inshaallah sagantaa biraatiin walitti deebina maal jechuu barbaadda amma carraan keetii dubbadhu. Wanni nan jechuudha barbaadu ani ilma namaati. Ilmi namaa dogongora. Harri duniyaa bu'aa kiraa. Namni nama fuuldura jiru rakkata. Guyyaa qiyaamaa followersa lama osoo qabaachuu baadhee jettee na daamta. Nama followersa lama osoo qabaachuu baadhee jette. Baay'ina followersaatiin jannatan seenan. Followersi sin dhaadinii followersaan ammootiin ufin dhaabinii dalagaan ta'e ammootiin tajannata keessa si dhaabdu si haa gootu dalagaa kee asriin narraa qeebalamee zuuriin narraa qeebalame jedhee yaadde. Viidiyoon kulliin irratti waraabamu yoo gartu anna mana faarsuun jaaladhu nama nageeku jaaladha waa lamarraa qullaan ta'uu siin jedhe dursa bifa nasiyaatiin namni namaa hima namni kun nama akkamii wayita irra waraabu dakiyyaa nama diinii qabu nama diinii hin qabu hattan bar wayita darasaa fudhattan darasaa xiqqooyyuu ustaada seenaa jedhaniini ka haati manaa ijoolleen kararraa tumte besi jedhanii wayita biyyaa ustaada jettaniin maaliif kabajaa diiniiti diinii baateetiin nama asirra jiru tokko bama fedhe haa ta'u xiqqaa guddaa kabaja diiniif saniif dhabi qaala rasuulullaahi jedha fuula isaallee jibbe qaala Allaahu azza wa jalla jedha jechuma inni jedhu saniif dhabi jechuma inni jedhu saniif kana waan ta'eef an akka nama tokkootti hin dogongori jechuu miti bakka itti gongoretti sooshaal miidiyaadha qilleensa miira keessa seenee namni guutamee waa jechuu danda'a. Arrabni tiyya takka faa jibbaaf namaan hin jedhu. Miira keessa seenee ta'e luttu cittoo faa namaan jedhu. Awwa arrabni sun ammallee tasuma na jettan akka arrabaattuu laaluun cittoo luttu faa siin jedhu. Sanillee ammootiin bifa biraatti na fudhattee akka biraatti na laaltee waan hin taane osoo ittiin kaayin keessa na gaafadhu maaliif jettan eenyuuf jettan jedhu. Namni gariin jecha kiyya kana namni rabbiin ol bute hin bute waan hin beeku jechuun takkitti asii dubbadhu fi irratti argite dafee deeqa takka. Hikmaadha rabbitu godhe kana rabbiin irraa tursiisu jecha an dubbadhu eenyuuf dubbadhe jedhii ilaali. Takkaa Hasan jedhee nama arrabsee hin beeku. Kadiir Shamaan jenne jecha an dubbadhu suuraa namaa irratti hiita. Bifa siyaasaallee haa ta'u siyaasamaa haa ta'u an takkaa siyaasaa keessattuu kallattiidhaan nama ebalu maqaa dha'ee ebalu cittoo ebalu maali hin jenne wallaahi billaa viidiyoo kiyya keessa isintuu suuraa irratti hidhe maarree nama gariilleen kakaaftanii waan an nama san arrabsu fakkaata nama sanitti ebaluun arrabsitaayyuu giita keeteeyyuu jedhanii narra waraaban ani niyyama kanaayyuu hin qabu wallaahi billaa rabbii hajjiina dhaaf eeggate niyyama kanaayyuu hin qabu waan argamurraa immoo ispaaltii irraan dubbadhaa yoo nama fa'a ispaaltii kana cittoo waan argitu kan argitu jetta
qaata suuraa irratti deebisa. Namni hedduun akkanatti wal dhabe, namni hedduun nama nagayaa waan hin jirre ammoo jedhee namni hedduun nama duraan tola irratti oolu irraa kute. Idaa inni kana ammoo arrabsaayyuu jedhe maqaa isaatiin afaanii baasee dubbadhee amma qaba. Akkamaadha osoo afaanii baasee maqaa nama saniitu dha'u taate na seeratta sila. Na gorfatta sila. Maaliif xiqqoo diiniin si dura jira waan ta'eef, gita keetii miti waan ta'eef, namni diinii fi namni kun tokkoo miti waan ta'eef. Takkaa nama keessaan na gorse nama tokko malee argee hin beeku. Nama tokko. Eenyuu Jarmanii jiru kan Umarul Faaruqi marraa sadii keessaan waan akkanaa yoo argu narraa hubata. Maali sheekaroo siniin maali waan akkasii nyaanne. Umarul Faaruqi jazaa isaa jannata rabbi haa godhu. Keessaan dhufte maal ani kinoo tiktook ilaalillee lakkoofsa kiyyallee hin qabaatin achiin maanatti hin barreessin. Aadaa huwa eeggadha anumaafillee osoo hin ta'in namni gariin akkuma jiruun duniyaa jirtu akiraan jirtu wal biraa godaan yookaan dhukkubsaan jiruunuu gargar bayan nama isa zollomte ammoo guyyaa qiyaamaa rabbisii dhaaba keellaa bira dabuun dandeettu har'uma gaafa inni jiru. Rabbi ammoo Abiibakriin quraana keessa buusee gaafa Aishaadhaan namni waa jedhee Aishaan akkana dalayti jedhee nama ho'i manatti qallaba Abiibakri. Hin qallaba. Dubbii Aishaa kana keessa seenee haasa'ee inni illee gurbichi. Abiibakri abbaadhaa miiree Aishaadha. Osoo asiin toletti oolu waa'ee Aishaa dubbattaa jedhee waan qallabu san irraa kute. Rabbi quraana buusee walaa ya'tali ulul fadl. Isin namni sadarkaa qabu isinirraa malu. Namni gatii qabu. Namni akkanaa namni guddaan fuulduratti isin eeyinu. Nama akkana waan akkanaa isinirraa malu. Tola duraan itti ooltan itti oola. Itti oola. Nama tokkos ammas kan ofitti dhiyeessuu dandeettu yoo inni badduullee hamtuullee sitti oole yoo ammoo tiniif haallaa sanii tola itti oole saahiba dhikkee siin ta'a rabbi jedhe. Yoo ati shamaa jettee inni illee shamaa siin jedhee walirratti qoraabu taate hin fagaata ganda dhaqa addunyaa dhaqa. Qilleensa jiruu duniyaa irra jirra qilleensa wanni kun sooshaal miidiyaan olii gadi mummuranam marqa tokko marqitee jaarsatti kennuuf jaartiin jaarsa tokkicha horii qulqulleessitee harcee qulqulleessitee itti kennuuf roobura keessa arge jaarsa inni waan namatti dubbatu waan namatti himtu tokko asirratti qilleensa eeggadhu kallattii afran laalladhu dubbadhu waan maqaa ganna qaqqabachiisu moo waan maqaa biyya kiyyaa qaqqabachiisu moo ulamaa biyyaa qaqqabachiisu moo waan ammootiin haadhatii abbaa kiyyataa qaqqabachiisu moo gosa kiyyataa qaqqabachiisu jedhu nama hedduu yoo halaallu taate obboleessa kiyya viidiyoon isaa haadha biratti banuu sheemi abbaa biratti banuu sheemi. Nama gurguddaa biratti banuu sheemi. Kanaaf waan ta'eef ani namni gariin namaallee dhiisa. Namni gariin hin dhiisu akiratti dabarfadhe jedha. Namni wal keessa jira. Duuluun duratti viidiyoon cicciramte isin hin sobin. Viidiyoo cicciramte argee sheeka kiyya wanni sun isin ilaallatamu isinumatti dubbatamu maaliif dubbattan jedhi nama gaafatu anaallee miti nama biraallee osoo ta'e. Viidiyoo cicciramte kanaan namni wal dhabe. Nama nagayaa maqaa isaa balleessitan xureessitanii. Wanni kun fuulduraallee isinitti hin baratiin har'a namni viidiyoo cicciramtee miti teknooloojiin turee jira dubartii waliin nama harka irra nama kaayee dubartii walirra nama ciibsa nama fa'a fiisisaa jira nama fa'a ammootiin hin dannasiisaa jira akki kun ammoo dhugama sitti hin fakkaatiin dura addaan baafadhu rabbiin fatabayyanuu jedha wanni rabbi quraana keessatti fatabayyanuu jedhuuf wayiitiin maaliif nama nagayaa qabu ammootiin xureessitanii nama duraan tola irratti ooltan ammootiin tola isaa irraa kuttanii dura addaan baafadhaa rabbi wanni jedhuuf haala kenna beeka dalagaa kenna beekaa fi kanaaf wala haa eeggannu akkuma ormaatti lumbummaa walitti qabna islaamummaa walitti qabna diina heddullee qabna diinaa waliin kenninu yoo waa dogongorrellee dogongora keessaan akkaataa itti wal deeffannuu fi nama itti wal kennannu jira nama itti haasofnu jira yoo ammoo ofii saalfattillee nama ammootiin isatti dhiyaatutti himi wal gorfannaa walii deebina ana akka kiyyatti waan siin jedhe qaban bumbul narra waraabde siin jenne viidiyoo engadda rabbii jecha sii dhiise osoo dubbatan yookaan jee bifuma jaalalaatiin si haasofsiise. Ani nama garaa ke sharrummaan qabu sheekummaa nalaal wallaahi sharrummaan qabu abbaan fedhe tujjaaree sheeni fedhe ayyirii osoo oofee allukaan deeme. Badummaa takkaa fi sharrummaa siin qabuu fi hiddummaa siin qabu. Kanaaf wal hubanne fuula wallaallee wal tuffanne badeetti gatii walii wallaallee achi wallaallee viidiyoo kukkutame ilaallee nama akkanaatti jennee wal tuffanne nama tokko osoo hin tuffatiin viidiyoo kukkutamuun argin itti dhiyaadhuumee haasofsiise. Waamee hin argitaa jechuu barbaade dhumti haasawa kiyyaa kana na ulfaadhaa kabajamaa atis waan mana keetitti na waamteef uummanni kunis waan jala taa'ee qulqullinni ishee ergatee haqa jirtu hubateef
akka kiyyatti hayxitanuma sibiratti ta'uu dhabuu dandeetti kunillee jechuu barbaade nama ammootiin sanaata isaa keessa waan kheyrii yoo dalage akka inni dubbanne kun kheyrii yoo ta'e miizaana sanaata keessa rabbi galchuuf nu haa godhu yoo ammoo dogongora keessatti waan dubbanne keessatti haqarraa baaneetiniin mili'ee afaan ammootiin nu cabaqe sun mucuqaa naftiyaatii irraayi sheexaana irraayi rabbi siifillee irraa dabru anaafillee irraa dabru jedha tahiyyaa askarii yaa sheekaa roobe. Tole, Sheekh Roobe ulfaadhaa sagantaa gaafiif deebii dheeraa nu waliin godhuu keessaniif ammallee irra